kan fikagutankiya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمار كفوني كبجمتوتا في جالة متوتا ردفتوتا سير channel irratti warroonni nu hordoftan hundi keessanuu akkam nagaa jirra jirtu ilmaan oromoo hundi keessanuu bakkuma jirtan maratti nagaa qabdan eegaanillee nagaa qaba alhamdulillah sinillee akka nagaa qabdan abdiin qaba baga walumaanuu nagaa qabaanne sin jecha har'a barumsa ajaa'ibaa takka qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Egaa barumsa irra qabattee nuuf dhiyaatte kun maal inni jechuun keessan oolu akkaataa loogoo YouTube keenyaatti hojjetannu akkana jechuun profaayilii YouTube keenya irra kaanu akkamitti akka ittiin hojjetannu kan waliin ilaallu ta'a. Hanga xumura qophii kiyyaatti share like subscribe gochuun na waliin turaan sin jira. Egaa amma gamanumaan warroonni mana keenyaaf haaraa taatan yoo jiraattan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaan sin jira. Amma loogoo YouTube keenya hojjetachuudhaaf wanni nu feesisu pixel kana qabaachuu qabna jechaadha. Plus Store irraa argachuu dandeessanii akkasumaan illee description box link jalqabaa isiniif kaa'a. Amma mee itti asheennu open jedheen sheenaa jechaadha. Amma egaa haala kanaan open jedhee itti sheeneen booda amma kana irraa ni haqnaa jechaadha. Saniifuu asirratti hin dhoona kana irraa delete goona. Egaa haala kanaan delete irraa goonee kaaneen booda tuttuqaa sadii kanaan agartan jedhee yaada asirratti hin dhootanii jechaadha. Achii booda image size bakka jedhu kanarratti ni dhootanii size isaa filachuudhaan achiif asirratti ni dhootanii achiin booda asirratti ni dhootan. Egaa haala kana irratti dhootanii kaataniin booda kana filachuu qabna jechaadha. YouTube thumbnail kana filachuu qabna. Egaa haala kana irratti filannee kaaneen booda okay jennaan jechaadha. Haala kanaan egaa size isaa filannee raaneen amma wanni godhuu qabnu tuttuqaa sadii kana irratti dhoofna. Egaa tuttuqaa sadii kana irratti dhoofnee kaaneen booda amma dhiifama tuttuqaa sadii miti pilaasii kana irratti dhoofna jecha ida'uu kanarra. Egaa haala kana ida'uu irratti dhoofnee kaaneen booda shapes bakka jettu kana irratti dhoofna. Achiin booda haala kanaan nu baasaa jecha haala akka amma agarru kanaanii saniifuu asirratti dhoofna jechaadha. Geengoo filanna. Asirratti egaa dhoofnee kaaneen booda amma immoo geengoo filanna jechaadha. Haala kanaan geengoo filanneerra amma egaa geengoo filannee kaaneen booda gurraacha godhuu qabna jechaadha wanni kana. Saniifuu haala kanaan gurraacha filanna. Gurraacha kana filanneerra amma saniifuu amma ni guddisnaa jechaadha. Haala kana egaa guddisnee kaaneen booda bakka raayitii kanatti dhoofna. Haala kanaan guddisnee rakkinooti. Egaa haala kanaan guddisnee kaaneen booda amma wanni godhuu qabnu hidhuu qabnaa jechaadha wanni kana. Asirratti hin dhootanii akkan sossoonee hidhuu qabdan jechaadha. Duraan garuu wanni godhuu qabdan asirratti egaa dhootanii kaataniin booda walakkaarra dhaabuu qabdan. Amma kana haala kanaan walakkaarra nu jira ni hiina jecha kana achi. Haala kana egaa hiinee kaaniin booda mallattoo qulfii kana irratti dhoofna. Achii booda haala kanarraa kaasneeti ammas isa biraa fidannaa jechaadha. Haala kanaan shapes bakka jedhu kana filannee ammas geengoo ni filanna. Geengoo haala kana egaa filannee kaaniin booda amma ni bal'isnaa jechaadha. Ammallee walakkaarraa ni geenya ni bal'isnaa jechaadha. Amma nu gahu haala kana egaa bal'isnee kaaneen booda bakka raayitii jedhu kanarratti raayitii kanarratti ni dhoofna. Haala kana egaa dhoofnee kaaneen booda ammallee asirratti ni dhoofnaa jechaadha. Yeruma waan takkaa fuuneen bakka numacha osoo egaa kaaneen booda yoo hiinuu irra bareedaadha. Maali yoo jettan waa sossoo'u jechaadha bakka saniiti. Haala kanaan hiitanii egaa hiitanii laattanii irraa deebitanii ammallee shapes bakka jedhu asirratti ni dhoofitanii jechaadha. Shapes bakka jedhu kanarratti achiin booda ammallee gurraacha immoo nama kan filattanii geengoo egaa filattanii kaataniin booda gurraacha filattanii jechaadha. Bifuma duraanii kana haala kana egaa filattanii kaataniin booda kunoo
akka isinii tolutti ni tolfattanii jechaadha. Ammallee isa walakkaa irra keenya amma wanni nu waluu qabu asirratti walakkaa irra kaa'achuudhaaf naam astaakkala jechuudha jechaadha. Akka amma isa duraanii kana walakkaa irratti kan nu sirreessu kana asirratti dhawneeti haala kana egaa irratti dhawneen booda irra kana dhawnee achiin booda walakkaa masaara kaa'uudhaaf kinoo xiyya amma olii ishee gadi agarsiisu kana ni dhawnaa jechaadha. Haala kana amma walakkaa irra nu taa'eera saniin booda raayitti goonee jechaadha. Egaa haala kana raayitti goonee raanneen booda ammallee ni hiina jechaadha. Akka sossoona walirraa haala kanaan ni hiina. Ammallee egaa haala kanaan hiinee raanneen booda amma maal fudhannuuti amma immoo nu barreeffama maqaa yuutuuba keenyaa san itti akka isin akka feetanni gootanii fakkeenyaaf teekistii kanarratti hin dha'a. Egaa haala kanaan teekistii irra dha'een booda yeroo lama asirratti ni dhoytanii jechaadha. Bakka barreeffama kana yeroo lama irraa dhugaa dhoytanii kaataniin booda kana haala kanaan barreessisaniiti. Dhiifama bilbila deela waan hin gasheeruuf nama chaane. Egaa haala kana maqaa yuutuuba keenya irratti barreessineen booda dan jennaan achii booda okkee kana irratti dhoyna. Egaa okkee irratti dhoynee kaaneen booda amma waan qubee sirreessuudhaaf a kana irratti fayyadamuu qabna jechaadha. Qubee a kana irratti yoo fayyadamnu kan mallattoo kan qubee barreeffama kan ittiin hojjennu qubee a kana irratti geengoo kana irratti immoo nu footoo fi akkasuma waan biraa jechaadha. Saniif amma asirratti ni dhoynaa jechaadha. Egaa asirratti dhoynee kaaneen booda amma wanni godhuu qabnu kinoo foonti isaanii filannaa jechaadha. Akka barbaanne amma ani fakkeenyaaf kami filadha kana filadha jechaadha. Nama haala kana egaa kana filadhee ka'een booda amma barreeffama kana mee xiqqoo takkanaan guddisasa. Egaa haala kana guddisee dhadheen booda raayit achii booda amma ni sirreeffanna. Haala kanaan itti cibsina jechaadha. Egaa haala kanaan kaannee raanneen booda ammallee ni hiina jechuudha. Kanas akka sossoone haala kana hiineerra ammallee pilaasuma kanarra dhoyna. Pilaasiirra egaa dhoynee kaaneen booda sheepis bakka jedhu kanarratti dhoyna. Achiin booda kana haala kanaan ni xiqqeessina jechaadha. Achii booda kana haala kanaan ammallee raayititti guunna. Kun amma kunoo haala kanaan naaf tolee jedhee yaada. Sirriitti akka isinii tolutti irra kaatanii jechaadha. Haala kana egaa dhoynee kaaneen booda ammallee kanallee ni hiinaa jechaadha. Haala kana egaa hiinee raanneen booda ammallee bakka kana ni dhoynaa. Hidhuu kanarratti sheepis bakka jedhu kana ni filannaa jechaadha. Sheepis kana egaa filannee kaaneen booda amma asirratti ni dhoyna. Amma immoo kan filachuu qabnu isa kana jechaadha. Haala kana egaa kana filanneen booda isa kana immoo nu gurraacha godhuu qabna jechaadha. Egaa haala kanaan kana filannee raannee immoo amma ni xiqqeessina jechaadha. Sirriitti akka isinii qajeelutti irra kaatanii jechaadha isinis. Achii booda amma wanni godhuu qabnu masaara kaachuu qabna jechaadha.
maala kanaan nuuf toleera jedhee yaada. Isin akka isinii qajeeletti irra kaatanii jechaadha. Amma kunuun fakkeenyaaf haaluma kanaan dhiise achii booda nin hidhaa jechaadha. Amma kanas egaa haala kanaan hidheera hidheen booda amma wanni godhuu qabnu inni barreessu nama ammas asirratti dho'ineeti. Egaa asirratti dho'inee kaaniin booda amma immoo tekisti bakka jedhu irratti dho'ina. Achiin booda yeroo lama ni dho'itanii jechaa walirra bakka barreeffamaa kana inni haqatan kana amma haala kana dan jettaniini achi booda egaa asirratti fiddanii kaatanii booda kanarra deebisanii foonti isaa kana inni filattanii mee amma fakkeenyaaf kanuma silattii filadhasanii filadha okkeen jedhaanii jechaadha. Achi booda ammallee nan guddisaa jechaadha akka mul'atuuf. Haala kanaan ni filattanii jechaadha. Akka isinii bareedetti fakkeenya isin agarsiisu jira malee isin kana akka ajaa'ibaatti tolchachuu dandeessanii. Egaa haala kanaan hin heeraanneen booda amma immoo wanni goonu asirratti ni dho'inaa jechaadha. Kun amma kana bicha qofaa jira. Saniifuu amma kana dhuga takka walirratti hinaa jechaadha. Kana walirratti dhuudhaaf asirratti ni dho'inaa jechaadha. Egaa asirratti dho'inee kaaniin booda kana raayititti goonna. Haala kanaan itti goonneerra egaa haala kanaan itti goonnee kaaniin booda bakka tanarratti ni dho'ina. Achiin booda okkee jennaan jechaadha. Haala kana egaa walitti hineen booda kunoo gadi dheeratee ture takkuma goonee walirratti hinee dhiisneerra isaa saniifuu amma asuma dho'ineerraa deebineeti. Amma kunoo kun walitti hidhameera jechaadha. Saniifuu amma kana wal qixxeeffanneeti. Haala kana egaa wal qixxeeffannee raanneen booda amma wanni godhuu qabnu barreeffama amma adii kana qulleessuu qabnaa jechaadha. Asirratti ni dho'ina. Egaa asirratti dho'inee kaaniin booda kan immoo itti bannaa jechaadha. Haala kanaan kinoo kana qullaa isaa arganneerra. Saniifuu amma kalara itti filannamoo jechaadha. Kanarraa itti gooneeti. Haala kanaan urgaa qixxeeffannee raanneen booda amma wanni godhuu qabnu huma takkaa jizimannee walirratti hidhuu qabna jechaadha. Akkana jechuun yoo haala kanaan amma finnee goonee yoo waa takka yoo irra keenyu kana nuuf fidetu akkami ta'a difin ta'a jechaadha. Zimanneetum waan takkaaji walitti hina yoo amma haaluma kanaa yoo itti goonu meessin agarsiisa. Waan akkanaa yoo isin qunnamuu kana waan isaa akka beekuu qabdan jechaadha. Saniifuu mee amma fakkeenyaaf huma takkaa itti filaanii sadartii gaadhoonee kaaniin booda haala kana egaa irratti dho'inee kaaniin booda amma ni filannaa jechaadha. Diimaa kana filadha. Waan barbaadan godhuu dandeessan isinis baakgiraawundiidha. Haala kana egaa dhufeen booda raayitii kanarratti ni dho'itanii. Egaa raayitii kanarratti dho'itanii booda kunoo haala kanaan amma difin iteera jechaadha. Saniifuu amma akka difin hin taane maal godhuu qabna? Amma akka difin hin taane kana irraa ni kaafnaa jechaadha. Kanarraa kaafnee waan godhuu qabnu sin agarsiisa. Asirratti dho'inee amma kinoo kana dileetti irraa goone jechaadha. Egaa haala kanaan dileetti irraa gooneen booda amma bakki dho'in pilaasii kanarra ni dho'inaa jechaadha. Egaa asirratti dho'inee kaaniin booda sheeppis bakka jedhu kana ni dho'ina. Achii booda amma wanni godhuu qabnu asirratti dho'ine miti. Huma takka fakkeenyaaf geenguma kana filadha. Geenguma kana filadheetiin gurraacha godhasicha kalara isaa kana gurraacha godhee nan xiqqeessa jechaadha.
akkuma mul'annetti xiqqeessee nu gurraachuma kanarratti dhiise. Sababni isaa akka waan san bifin akka nuun goone barreeffamu kana qofaatti akka nuuf mul'isuuti. Amma raayitii irratti hin dho'inaa jechaadha. Egaa raayitii irratti dho'inee kaaniin booda amma asirratti hin dho'inaa jechaadha. Amma barreeffamatti asirratti haa mul'atu. Garuummoo nu armatti nuuf baasaa jechaadha. Asirratti egaa dho'inee kaaniin booda asirratti hin dho'inaa jechaadha. Egaa asirratti dho'inee kaaniin booda kana irratti wal irratti hin go'e jechaadha. Asirratti hin dho'ine. Egaa asirratti dho'ineen booda okkee jennaani. Haala kanaan amma egaa okkee jennee kaaneen booda amma moonu goonee kalara filattii filanna sunitti filanna. Yoo akkasuma deefin fidee fi akkuma jiru kana yoo nu qayyare amma asirratti hin dho'ina jechaadha. Egaa asirratti dho'ineen booda galarii keenya keessa nu geessa. Haala kanaan galarii keenya keessa nu geessu jira. Eegnaa jechaadha. Saniifuu asirratti hin dho'ina. Asirratti egaa dho'inee kaaneen booda bakka suuraan keenya jiru bakka baagiraawundii nuti kaachuu feenu sun jiru ni deemna jechaadha. Saniifuu diimaa kana filadheeraanii asirratti hin dho'inaa jechaadha. Saniin booda raayitii kanarratti ni dho'inaa jechaadha. Kunoo amma haala kanaan nuuf fideeraa jechaadha. Asirratti difin itee ture amma haala kanaan nuuf fideera. Wanni kisee yoo sin qunnamu diingatum sababni isaa kanannanii isin jedha. Saniifuu amma kanammoo itti bannaa jechaadha. Egaa itti bannee raanneen booda haala kanaan tabshanne. Saniifuu amma raayitii jennaani. Raayitii egaa jennee kaaneen booda amma wanni goonu kana itti babbannaa jechaadha. Waan hunda of keessaa qaba. Haala kanaan banneerra amma egaa amma akkana nuuf ta'eerammi raayitiitti goona. Amma haala kanaan hin mul'atu. Mee bifa biraa goona. Qarqara saanan bifa biraa akka nuuf mul'atu jecha kana itti bannaa jechaadha. Haala kana egaa bannee kaaneen booda bifa feetan ni filattanii jechaadha akka mul'atuuhi. Fakkeenyaaf mee kanumaa filadhu ani kalaas. Isin kan barbaaddan filattanii ani numas sin agarsiisu jira malee isin immoo akka ajaa'ibaatti kanarra akka tolfattan abdiin qaba jechaadha. Saniifuu raayitii kanarratti hin dho'inaa jechaadha ammasii. Egaa haala kanaan guuttanii raanneen booda waan hundahuu keessa deemtanii haala kanaan kinoo siriidii kaname akka isinii mul'atutti ni tolfattanii jechaadha. Isin akka ajaa'ibaatti tolfachuu dandeessanii. Egaa haala kanaan kana kalaas kunumtiin nuuf ta'eera yoo jenne amma immoo nu baagiraawundii isaa jechaadha. Waan biraan miti. Isuma pikselaaf ofumaa isaatii qabu itti goonu ni ta'a jechaadha. Saniifuu bakka kalaara jedhu kanarratti ni dho'ina. Asirratti egaa dho'inee kaaneen booda ni filanna jechaadha kalaara nu barbaachisu. Fakkeenyaaf mee diimuma kanarratti dhiisuuti. Diimaa irratti egaan dhiisee booda akka nuuf mul'atutti ni tolfannaa jechaadha.
egaa haala kanaan akka isinitti tolutti inni bareechatan jechaadha. Saniifuu amma raayitii kanarratti dhoona dhiifama viidiyoo isinitti dheerase. Amma saniifuu isin amma akka ajaa'ibaatti akka barbaaddanitti isin immoo kanarra tolfachuu dandeessanii jechaadha. haala kana egaa irratti dhoone kaaneen booda asirratti dhoona jecha raayitii kana. Amma galarii keenya keessatti seef godhachuu bichaatu noofe. Saniifuu amma asirratti dhoona jechaadha. Asirratti egaa dhoone kaaneen booda kunoo haala kanaan noo fida. Amma wanni filachuu qabdan asirratti dhootanii kana filattanii asirratti egaa dhootanii kaatanii booda ammas gadi buutanii kan jalqaba macarrashaa naannoo filattanii jechaadha. Haala kanaan save to gallery nuun jedheera. Haala kanaan save godhannaa jechaadha. Egaa haala kanaan amma save nuuf godheera jechaadha. Amma gallery keenya keessa isheenna yoo ilaalle mee maal akka fakkaatu nama laallagaati. Kun akkuma agartan haala kanaan nuuf toleeran isin jedha. Isinillee akka kanarra tolfattan abdiin qaba. Egaa viidiyoon keenyarraa kana fakkaata. Viidiyoon keenya isinitti tole akkasuma like gochuudhaan nu jajjabeessaa isin jedha. Egaa barumsi keenyarraa kana fakkaata. Hanga barumsa biraatiin walitti deebinutti nagaannaaf turan isin jedha. Galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa.